warri Dubai jirtanu, Saudi jirtanu, warri kuni viidiyoon kun baay'ee isin laallata. Adaraa bareechaa share godhaati. Guruppii barumsaa keessan lega isa ijoolleen iqaamaa rabbi gaditti warri ijoollee keenya gargaaranu Dubai warra jiranus ta'e warra Saudi jiranus ta'e garii yoo barii dalageellee irra hedduun jala rabbi gaditti warra ijoollee keenya gargaaranu kan karaa birrii ergattuun hin beekne kan gargaaranudha jechuudha. Garuu rakkoon jabaan tokko uumamee jira. Namoonni viidiyoo kana agartan Dubai keessa viidiyoon kun nama tokko bira ga'e taanaan tokkoon sun nama 30 olitti share godha. Guruppii barumsaa, garee qaraatii, karaa imo, karaa waastappii fi bakka hundatti share godha. Kanneen viidiyoo kana agartan nam tokko bira dabarfatina. Garuu nan jedhe malee warra Saudi qofaa miti. Warra Saudi Dubai qofaa miti. Biyyuma feetan yoo jiraatan namoonni hundi hojiidhaaf bahe. Kaan ammoo inni birrii ijoollee irraa fuudhee ergus hojiidha. Waan isaa irraa kutatee erga. Namuu kamiyyuu ni beeka. Amma rakkoon jabaan tokko uumamee jira. Kanaaf viidiyoo kana seeraan isinitti himaa. Viidiyoo hojii isin agarsiisa. Waan hundaa isin agarsiisa. Namoonni iqaamaa qabdan kan maallaqa ijoollee gargaarsa gootanii ijoollee keenya dabarsaa jirtanuu karaa beektanuu karaa dandeessanuun galatoomaa isinii jecha kanneen iqaamaa qabdan biyya Saudii fi biyya Dubai keessa jirtan viidiyoo kana hadaraa biran dabarfatina. Maa waastappii irraa nam tokkotti share gochuun ta'in. Fatanaa guddaa tokkotu uumame. Amma fatanaa guddaa tokko uumame suutuma isin agarsiisa. Ijoollee reef dhaqxus ta'ee warra iqaamaa qabu warra yeroo hedduu birri namaa ergaa ture deebi'ee kan jararra mala qabu dhufee birri hedduu nyaatamaa jira. Ijoolleen birri hedduu baasaa jirani. Tarii wanni kun nama isin qaqqabuu dhabe warri hammalleen agarre warra argitu jira waan ta'e keessatti Xaayii fi Jiddaa Dubaahii warri natti ergatan warra karriyaa akkana. Lokshinaa ergame jira hunda isaas ni agarsiisa. Akkaawuntii biyya keessaa warri baankii namaa baase footoo warri baankii gadhiisanillee isiniifan erga. Ragaa hundumaa isiniifan maxxansa. Akkuma beektan an obboleessa keessan Riyoo Shaafiiti viidiyoo kan isinii hojjetaa jiru. Obboleewwan kiyya fatanaan guddaan uumame waan ajaa'ibaati. Tu sagaleettiin darbiniin dura nama hospitaala dhaqee footoo namaa kaasee fidee haadha koo dhukkubaara dafii na qaqqabi daqiiqaa ammaa keessa jedhee arabaa walii galee arabni sun immoo faatuuraa yookaan immoo riisitii sobaa hojjetee riisitii sobaa sana birriin 5,000 yookaan 4,4 darbe jira. Dafi jennaan footoo haadha keenyaa wayii asirratti isin agarsiisu kana itti ergamee dafi hospitaala opereeshinii godhamaa jennaan footoo bakka jiru kaafatan isin beeku birrii riyaala 2,000 3,000 haga 5,000 namni dhabin hin jiru. Intaloon durbaa yoo garii afaan Arabaa dubbatti, yoo garii afaan Amaaraa, yoo garii afaan Oromoo dubbatti. Maqaan si namaan galu loogishiin siin ergitee naannoon isaa riyaadumaan keessa garuu baramuu hin dandeenye. Loogishiin kana duukaa deemee ilaalaan ture baramuu hin dandeenye. Garuu mucaan kun maqaan isii yookiin Hayaat yookiin Firdoos yookiin wanni si namaan galu maqaa hedduu himatti. Akkaawuntii Itoophiyaa sun qabsiifamee ture. Garuu yeroo birriin ergamuudhaa jedhe achi taa'ee eega. Yeroo birriin irra galee daqiiquma sanattiin tursu baankiidha gizee baafatu daqiiquma sanaan baasee hillim godha birrii achirraa. Yeroo hedduu mana baankiitti deddeebi'amee ture. Footoo manni baankii kennanillee isiniif maxxansa. Xiqqoo sagalee jira dhaggeeffanneeti walitti deebina. Obboleewwan kiyya akkuma argaa jirtan waastappii kana irratti mucaan kun sagalee haadhoo keenya kana agartanu kana hospitaala irraa kaasanii fidan. Hospitaala irraa ishii kana dhukkubsattee jirti mana yaalaa haadhoo kooti jennaan akkasitti haadha nama biraati kaasanii erganii argaa jirtanii. Itti aansuudhaan ammoo loogishinni isii kunooti akkaawuntii warra Itoophiyaa kunoo. Akkuma argaa jirtan akkaawuntichi kun akkaawuntii Itoophiyaa keessatti yookaan akkaawuntiin kun kan inni bahee godina Jimmaati. Naannoo mucaan itti himamu naannoo mucaan mul'isu mattaawqiyaan isaa immoo Sokorruudha. Ijoolleen Sokorruu keessa jirtan kan mucaa kana beektanu hatattamaan dhowwaa kan footoo mucaa kana argaa jirtanu. Kan Saudii keessaa akkasitti taa'anii hataa jiranii kunoo akkuma argaa jirtan afaan Amaaraa afaan Oromoo illee hin barreessitii mucaan kun warri kun warra guruppii irratti sheernatti godha akkuma argaa jirtanu footoon mana baankiidhaa bahee kunoo footoon mucaa kan mana baankiidhaa bahe isa kana footoon mucaa argaa jirtan mana baankiidhaa kan bahe kana manni baankii akkasitti baasanii gargaarsa amma tokko godhanii jiranii garuu
gargaarsa kana caalaa gochuun ni danda'ama. Ittuma deemna. Guruppii viidiyoo isin agartan kuni garee irratti waraabamee ergame, garee guruppii barumsaa irratti waraabamee ergame. Barumsaa guruppii barumsaa garee nama gargaarsaa intalli yoo galii lakkoofsa Dubaayii, yoo galii lakkoofsa Bahareen, yoo galii lakkoofsa Udii cubbulu bakka hundatti birrii reesitii ammoo jettee ergiti birrii si galee dafinaa erginaan ijoolleen nama rifaatu qaban dafanii dabarsanii. Guruppii keessa galtee an haarawaa ammallee deemne reefin dhufaara birrii kana ergadhuun hin beeku dafinaa dabarsi haadha koo dhukkubaara innaan akkasitti namoonni hedduun kasaaraa jira. Baay'ee mee sagalee isa duraa dhiifne sagaluma sakalee sanatti ergame haa dhaggeeffannu lookshinii siikunootii dhaggeeffadhaa. Kami kuma lama fi bishaan qaba. Saya ergotaan barbaadeef ture. Mana erga akka ganamaadhaan akkaawuntii keelaanitti kan galchaashe. Mana erga garuu akkaawuntiin kee. Ana kun barbaade kuma lama fi bishaan politikoo kuma lama fi bishaan qabaan. Yoo dandeessi ammaaf naa galcheessu politikoo yoo dandeessi ammaa naa galche. Kana akkaawuntiin abdii baankiin si ergeerashe. Achiin maatiin koo dhukkubsataa jirti ishee kanaaf ishee amma naa galchee yoo dandeessi. Dafii naa galchi haati koo hospitaala jirti. Oo dandeessi itila. Oo barreeffama warra eessaati kun. Oo dandeessi ammuma naaf gashi. Naaf galchi. Eshi adaraa. Dhaggeeffadhulaa. Barreeffama warra eessaati kun Oromiyaa keessaa. Akkasitti haala kanaan ijoollee guruppii irraatu ijoolleen durbaallee yoo birrii nyaataman calluma gama dhiisanii waan godhan qabanu namni hedduun keessaan natti ergee bu'aa jira. Sagaleen si hedduudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndena shati salam no. Yalla alhamdulillah saran dena turuno. Ate gana kam mamtate addis ነኝና እናቴ ታማዛለ ሕክምና ብር ለመላክ አስቸኳይ ፈልጌ ነበረ እና መታወቂያ ሐዋላ የሚሰራ ሰው ቁጥር ካለሽ ላክልኝ ብዬ ነው ተባለ። ተባለ ለጠዋት አስቸኳይ ለመላክ ፈልጌ ነበርና አሪፍ መታወቂያ ውስጥ ሐዋላ የሚሰራ ሰው ቁጥር ላክልኝ እሺ በኋላቴ Ani haarawan biyyarraa dhufe nama hawaalaa erguu danda'u yoo qabaatte naa ergi. Ani haaraadha erguun karan erguun wallaale haati koo immoo dhukkubsachaa jirti jetti. Tooftaa kanaan ijoolleen immoo akkaawuntiitti erganii dafii naa gashi jennaan akkuma ergan footoo haadhaatti ergamee polishinii ta'atti jennaan akkanitti namoonni hedduun birrii nyaatamee jira. Birrii nama nyaatame hedduun natti erge Riisitii kanaan mana baankii dhaqamnaan footoon gurbaa kun bahe Itoophiyaa keessaa gurbaanni sokorruu jirtu sun haqqi tokkoffaa haqqi namaa waan siin fayyadu dhiisi. Lammaffaa immoo guyyaan tokko qabamuu hin oolu. Yoo fuuldura namaatti qabamuu dhiifte fuuldura rabbiitti qabamta. Inni ammaa garuu fuuldura rabbii dhiisee fuuldura namaatti qabamaata. Inni fuuldura rabbii qobaatti sii ta'a. Kanaafuu haqqi namaa dhiisuun gaarii miti. Warri Suudii keessaa warri qaamaa qabdan yeroo hedduu maqaa keessanillee haasa'aa yoo turellee namoota tokko badii balleessaniinaan garuu irra hedduun keessan ijoollee keenya gargaaraa jirtan irra hedduu keessan birrii tokko haa ta'u lama haa ta'u irrumaa argataa karaa nagaan birrii dabarsaafii jirtan. Kanaafuu waan akkanaarraas akka of eeggattanu sin jechaa rakkoo hamaa uumameedha irraa of eeggadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.